Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktar irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarartuu Ushaati. Biyya Indiitti vaayirasiin koronaa lubbuu namaa dhabamsiisaa jira. Dhibeen vaayirasii koronaa marsaa lammaffaaf addunyaa irratti babal'achuun lubbuu baasuu akkuma itti fufetti jira. Biyyoota vaayirasii kanaan lubbuu lammiilee isaanii dhaban keessaa biyyi Hindii ishee tokkodha. Biyyattiitti ji'a guraandhalaa keessa duuti guyyaan galmaa'uu gadi bu'uun namoonni haaraa qabaman 12,000 gahee ture. Haa ta'u malee ji'a eebilaa keessa haalaan dabaluun dhukkubsataa vaayirasii kanaan qabame yaaluun dadhabameera. Kanaaf immoo hospitaalonni guutuun hanqina oksijiinii mudachuun rakkinoota akka jalqabaatti ka'anidha. Hospitaalonni baay'een dhukkubsattoota haaraa yaaliif deeman deebisaa jiraachuu fi yoo xiqqaate namoonni lama hanqina oksijiiniin du'u. Ittisni weerarichaa walxaxaa ta'uunii fi laaboraatooriinis qorannoo bu'aa isaa guyyaa 3 keessatti kan baasu ta'uu gabaasaa fayyaa fi saayinsii BBC irraa odeeffanneera. Hanga oduun kun qindaa'etti biyyattiitti duuti 246,116 kan dandammatan miliyoona 13,671,222 kan qabamanii jiran miliyoona 3,745,237 yoo ta'u weeraricha addunyaa guutuuf yaaddoo waan ta'eef of eeggannoon nama hundarraayyuu adda ba'uu akka hin qabne ogeessonni yaadachiisaniiru. Itoophiyaatti dhibeen busaa qorichatti madaqee dhalachuu hanga ammaa ragaan agarsiisu akka hin jirre himame. Itoophiyaa keessaa qorichoonni busaa hagam humna fayyisuu qabu kan jedhu irratti waggaa 2 qorannoon akka adeemsifamu ta'uu fi gosti busaa qoricha kanatti madaqee akka hin jirre ministeerichatti qindeessaan duula biyyaalessaa busaa balleessuu obbo Mabiraatoom Haayilaan himan. Giddugala qorannoo Armaawar Hansan keessatti busaa irratti qorannoo kan gaggeessan Dr. Fitsum Girmaa gama isaanii Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin ta'uun bu'aa qabeessummaa qoricha busaa irratti qorannoo gaggeessaa jirra jedhan. Hanga ammaatti busaan qorichatti madaqee qorannoo isaaniin argamuu baatus paarasaayitiin qoricha dandammatu jiraachuu fi dhiisuu adda baasuuf qorannoon wayyoo qabu gaggeeffamuu qaba jedhaniiru. Paarasaayitiin busaa qorichaa wal bara Eeshiyaa keessatti biyyoota Taayilaandii fi Kaamboodiyaa, Afrikaa immoo Ruwaandaa keessatti dhalachuun beekameera. Erga bara 2000 eegalee sadarkaa addunyaatti weerarri dhibee busaa hir'isee tureera. Dhaabbatni fayyaa addunyaa bara 2019 gabaasa baaseen biyyoota addunyaa weerarri dhibee busaa keessatti laafaa ture 4 keessaa tokko Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessatti weerarri kun kan mudatu ji'oota roobaan wal qabatee fulbaana hanga muddee ji'oota jiran keessatti ta'uu obbo Mabiraatoom Haayilee himaniiru. Weerarri kun ji'oota eebilaa fi caamsaa keessas ni mudata jedhaniiru. Haa ta'uuti haala amma jiruun dhibeen kun bifa weeraraan ni dhalataa sodaan jedhu guutummaan guutuutti hin jirus jedhan. Milkaa'inni akkasii kan argame ji'oota weerarri kun itti mudatu bu'uura godhachuun hojii ofirraa ittisaa hojjetamee fi tarsiimoo busaa balleessuun hojii waggoota 15 darbaniif hojjetame jedhan. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti waggaa 10 dura waggaatti namni dhibee busaan qabame hanga miliyoona 5 gabaafamaa kan ture ta'uu fi erga bara 2011 miliyoona 1 gadi ta'ullee dubbatan. Bara 2012 sababa roobaa fi lolaa cimaan lakkoofsi dhukkubsattootaa dabalus bara 2018 hir'isaa akka jirus dabalanii ibsaniiru. Uummata Itoophiyaa keessaa dhibbeentaan 52 haala dhibee busaaf isaan saaxilu keessa jiraatu. Naannolee dhibeen busaa itti hammaatu keessaa immoo Gaambeellaa fi Beenishaangul Gumuz adda dureedha jedhan. Gabaasni kan BBC'ti. Tajaajilli baankii dhiiga biyyaalessaa torbee 3 keessatti gartuun dhiiga O korojoo 6,000 ol walitti qabuu beeksise. Tajaajilli baankichaa hanqina dhiiga gartuu O mudate furuuf waamicha dhiyeessee hordofee torbee 3 keessatti korojoo 6,000 ol walitti qabuu ibseera. Yeroo ammaa kuufamni jiru gara guyyaa 15tti ol guddachuu himeera. Amma hanqina jiru hundeen furuuf hawaasni dhiiga arjoomu akka qabu waamicha dhiyeesseera. Baatiiwwan salgan darbanitti dhiigni korojoon 200 fi 11 arjoomota irraa walitti qabamuu ibsameera. Baankii dhiigaa naannoleetti argaman haala gaariin hawaasarraa dhiiga akka walitti qaban galteewwan guutuu dabalatee deeggarsi teeknikaa taasifamaa jiraachuu himameera. Maddi keenya faanaabc.com. Du'aatii daa'imman reefu dhalatanii hir'isuuf hojjetamuu qaba jedhame. Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa hojiin du'aatii daa'imman reefu dhalatanii hir'isuuf hojjetamuu xiyyeeffannoo olaanaa argachuu akka qabu gaafate. Itoophiyaatti daa'imman reefu dhalatan 1,000 keessaa 33 kan du'an ta'uu ogeeyyiin instituutichaa ibsaniiru. Bara faranjootaa 2016tti daa'imman dhalatan 1,000 keessaa 29 lubbuun darbaa kan turan yoo ta'u yeroo sammisaa dabalaa dhufuu ibsameera. Kunis waggaatti daa'imman reefu dhalatan 100 lubbuu kan dhaban ta'uu agarsiisa jedhame. Waggoottan 10 darban keessatti du'aatii haadholii hir'isuun danda'amus du'aatii daa'imman reefu dhalatanii garuu sadarkaa yaaddessaa irra ga'utti aanaan Daayireektara olaanaan Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa Dr. Geetaachoo Toleeraan ibsaniiru. Ukkaamamuun infekshinii fi yeroo malee dhalachuun du'aatii daa'immaniif sababa olaanaa ta'uu himaniiru. Akkasumas hordoffii da'umsaa dura sirnaan taasisuu dhabuu, buufata fayyaatti da'uu dhabuu, buufata fayyaatti dahanis tajaajila qulqullinaa fi ga'umsa qabu argachuu dhabuun
du'aatii daa'imman reefu dhalataniif sababa ijoo ta'uu Dr. Geetaachoon eeraniiru. Hanga bara 2030tti du'aatii daa'imman reefu dhalatanii gara 12tti gadi buusuuf karoora qabame milkeessuuf mootummaa fi qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuu akka qaban Dr. Geetaachoon waamicha dhiyeessaniiru. Maddi faanabc.com. Dhibee busaa bara 2030tti Itoophiyaa keessaa guutummaan guutuutti balleessuuf hojjechaa jiraachuu Ministeerri Fayyaa beeksise. Guyyaan dhibee busaa idil addunyaa Itoophiyaatti yeroo 14ffaaf mata duree busaa balleessuun aanarraa jalqaba jedhuun kabajama. Guyyaan kun kan kabajamu hojii dhibee busaa ittisuun to'achuunii fi balleessuutiin deeggarsi mootummaa uummataa fi dhaabbilee deeggartootaa itti fufaa fi cimaan akka jiraatu dandeessisuuf yaadameeti jedhameera. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa dhibee busaa bara 2030tti biyyattii keessaa balleessu hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiru jedhan. Baatiiwwan 9 darban hojiiwwan to'annoo ilbiisa busaa cimsuuf saaphana siree miliyoona 5 ol raabsu lammiilee miliyoona 10 ta'an saaxilamummaa dhibee busaarraa oolchuun danda'ameera jedhan. Dhibee busaa balleessuuf deeggarsi qaamolee dhimmi ilaallatu cimee akka itti fufu Dr. Liyaan hubachiisaniiru. Gabaasni kan EBC'ti. Namtichi maaskii baafachuun namoota 22 irratti qufaa'uun vaayirasii koronaa qabsiisuu hin oolle jedhamee shakkame biyya Ispeenitti poolisiin to'annoo jala oolfame. Dhiyeessi umurii waggaa 40 kun mallattoo qufaa'uu fi ho'ina qaamaa digirii seentigireedii 40 qabaatullee lafa hojii fi bakka ispoortiitti hojjetamu yookaan jiimii dhaqaa ture jedhame. Innis lafa hojii isaa Maajorkaa keessatti maaskii isaa ofirraa baasuun asii fi achi naannawee qufaa'uun hiriyoota isaatiin isaan faalaa jiraachuu itti hime jedhame. Booda hiriyoonni isaa 5 fi kanneen waliin ispoortii hojjetaa turan 3 vaayirasiin irratti argame. Akkasumas namoonni 14 biraan kan miseensota maatii nama vaayirasichaan qabame ta'an daa'ima waggaa 1 dabalatee COVID-19 qabamaniiru jedhame. Gabaasni kan BBC'ti. Sagantaa talaallii COVID-19 marsaa lammaffaaf eegaluuf qophiin taasifamaa jiraachuu Ministeerri Fayyaa beeksise. Abbaa taayitaa to'annoo nyaataa fi qorichaan kanneen beekamtiin laatameef talaallii AstraZeneca fi Sinopharmin marsaa jalqabaan laatamaa turuun kan yaadatamudha. Talaalliiwwan miliyoona 5.5 gara biyyaa ni gala jedhamee kan eegamu ta'uu Ministeerri Deetaa Ministeera Fayyaa Aadde Saharallaa Abdullaahim ibsaniiru. Hanga baatii sadaasaa bara 2014tti lammiilee miliyoona 20f talaallii laachuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Marsaa jalqabaan lammiileen 4,400 fi 70 talaallicha argachuu eeraniiru. Talaalliin AstraZeneca rakkoo kan taruu dhiigaa uuma jedhamee miidiyaalee tokko tokkoon odeeffannoon tamsa'aa turuun kan eeran Aadde Saharallaan hanga ammaatti namoota talaallicha fudhatanirraa rakkoon fayyaa mul'ate hin jiru jedhan. Maddi faanabc.com. Ameerikaan talaallii vaayirasii koronaa miliyoona 60 tilmaamuu biyyoota adda addaaf kennuufi. Ameerikaan talaallii AstraZeneca miliyoona 60 tilmaamuu biyyoota kan biroo adda addaaf kennuuf akka ta'e beeksiste. Talaalliin kunneen amanamummaan isaanii mirkanaa'ee ji'oottan dhufu gara biyyoota garaagaraatti akka ergamu ibsameera. Abbaan taayitaa to'annoo daawwaa fi nyaata Ameerikaa talaalliiwwan baay'een hayyamni kan hin kennamnee fi kuufamee akka jirus beeksiseera. Biyyoonni garaagaraa talaallii gahaa argachuu yoo dhaban iyyuu mootummaan Ameerikaa garuu kan barbaachisu olitti talaallii kuusaa jira jechuun qeeqaa turaniiru. Baatii darbe pirezidaantiin Joo Baayiden talaallii AstraZeneca miliyoona 4 Meeksikoo fi Kanaadaaf kennuuf waadaa galanii turan. Hinditti tatamsa'inni vaayirasii koronaa baay'ee yaaddoo ta'uun walqabatee Ameerikaan talaallii kuustee ture akka gumaachituuf ba'aa ishee irratti taasisaa akka jirus eerameera. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktar irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.